Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii har'a kan irraa dubbachuu deemnu mata duree lama gurguddaadha. Gabaabbinaan kan irratti dubbadhuudha baay'ee hin dheeressu. Mata dureen inni jalqabaa muddama Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jirudha. Inni lammaffaan immoo walgahii IGAD Kaampaalaatti irratti jechuudha. Gabaabsee irratti kan dubbadhuudha baay'ee hin dheeressu. Kanaaf akka sirriitti na hordoftan abdii isinirraan qaba. Isa tokkoffaa irraa gaafa kaanu muddamni Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti kan uumame erga gaafa guyyaa waliigalteen amajjii tokko bara 2024 Somaalilaandii fi Itoophiyaa gidduutti dhimma hulaa galaana irratti taasifamee laafeen beekuu baay'ee cimee jira. Itoophiyaallee baay'ee ammas deebii isallee deebisuu baattu gara Somaaliyaatiin baay'ee dhimmichi ajandaa ta'ee hamma uummataatti gadi bu'ee hamma uummanni hiriira bahuutitti haga beektonni isaanii waan adda addaa jechuutitti waan baay'eetu raawwatamaa jira. Kanaaf dhimma irratti kanarratti maaltu jira ka jedhu gabaabsee bifa gabaabbinaatiin kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Walumaa galatti wanni gara Somaaliyaatiin jiru baay'ee cimaadha. Baay'ee hammas waan nama gammachiisu miti. Maal godhaa jirti Somaaliyaan gara lolaatti dhiibaa jirti jechuudha. Gara lolaatti dhiibaa jirti. Biyyoonni adda addaarree dhimma kanarratti ibsa baasanii jiran. Ispeeshaalee jechuudha biyyoonni gurguddaa fi dhaabbileen gurguddaan jechuudha. Akka AU, United of Africa, EU, European Union, United States of America, Liigii Arabaa kunniin hundi ibsa baasanii jiranii. Liigii Arabaatiin alatti jechuudha biyyoonni hundi isaanii jechuudha. Biyyoonni ibsa baasan kanaan inni akka African Union, European Union fi United States of America rakkoon Itoophiyaa fi Somaaliyaa karaa nagaatiin furamuu qaba. Rakkoo kana gadi teettanii karaa nagaatiin furachuu qabdanii. Wanti kun dhiibee gara wal dhabdee hamaatti geessuu hin qabu. Jeneraalii yaadichi gaafa gammattee bakka tokkotti yoo cuunfitu waan baay'eetu jedhama. Garuu bakka tokkotti gaafa cuunfitu ka jira kana jedha. Garuu kan gamtaa Afrikaa gamtaa liigii Awurooppaa kan liigii Arabaa faallaa kanaati. Liigiin Arabaa maal jedhaa? Itoophiyaan birmadummaa Somaaliyaa cabsitee jirti. Kanaaf birmadummaa Somaaliyaa waan cabsitee fi dhimma kana gara duubatti deebisuu qabdi. Waliigaltee Somaalilaandii wajjin goosan diiguu qabdi yaada jedhu qabatee as ba'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yaaduma Somaaliyaan qabate jechuudha. Afaanuma Somaaliyaan haasofte sana haasofte. Waan isin dhibu kana as keessatti jechuudha. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud maal jedhee hinduun galata galcheef jechuudha liigii Arabaatiif. Liigii Arabaatiif nu deeggaruu keessaniif galatoomaa. Itoophiyaa dhaabbachuu keessaniif galatoomaa jedhee galata galcheef. Kanaafuu liigiin Arabaa afaan eenyu ta'e jechuudha. Afaan Somaaliyaa ta'e as bahe jechuudha. Afaan Somaaliyaa jaarsa ta'uu dhiisee jaarsummallee haasa'uu dhiisee afaan Somaaliyaa ta'eetiin liigiin Arabaa as bahe jechuudha. Kun kanaan laaluu dandeenya. Somaaliyaan maal hojjechaa jirti dhiyeenya kanatti kan jedhe yoo laallu Somaaliyaan dhiyeenya kanatti jila Ijiptii irraa dhufee simattee jirti jechuudha. Jila Ijiptii ergite jila guddaa mootummoota gurguddaa aangoota hedduu of keessaa qabutti ergite jila kana simatee kan keessummeesse pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahamudiidha. Jila kana keessummeessee jira. Jila achi keessatti akka haasamaa jirutti pirezidaantiin Hassan Sheikh Mahamud Ijiptiin akka daawwatu kan jedhu irratti walii galanii pirezidaantii Hassan Sheikh Mahamud illee akkuma isaan keessummeessee geessan kallattii garamitti deemee gara Eertiriyaatti deemee daawwannaa hojiitiif jedhameeti guyyaa lama achitti wanti haasa'een beekamu akkuma beekamu Eertiraa fi Itoophiyaalleen wal gaarreeffannaa keessa jirti.
Kanaaf ammallee kan garas deemallee tolaa fi miti jechuudha. Yoo tolaa fi miti jechuudha. Amma maal gochuudhaa fi waanuma Itoophiyaa kana waliin haasa'uu akka barbaadan asuma achi kallattii akeeka jechuudha. Asuma achirraa ka'ee immoo kallattiimaan garatti deemee waltajjii Kaampaalaa irratti hirmaatee waltajjii Kaampaalaa kanarratti illee ejjennoo ofii ibsatanii jiran birmadummaa keenya keessa Itoophiyaan birmadummaa keenya keessa seentee daangaa biyya keenyaa cabsitee waan jedhu ibsatanii hamma Itoophiyaan daangaa kanarraa dhimma kanarraa gara duubatti deebitutti marii nuti teennee Itoophiyaa wajjin geggeessuun kamillee jiraatu hin jiraatu hin yaadamullee jedhanii ejjennoo akkasii achirratti illee kan qabatudha. Achirraa immoo akkuma ka'een garam deemee gara Ijipti deemee jechuudha. Akkuma waltajjiin sun xumuramuun garam deemaa gara Ijipti deemee Ijipti illee daawwannaa hojii jedhamaa guyyaa 2 fi Abdul Fattah al-Sisii wajjin wal arganii marii kan taasisanidha jechuudha. Asirratti wanni xiyyeeffannoo argamchuu qabu Abdul Fattah al-Sisii yookaan Ijipti isa qofaa miti jechuudha. Nullee yaamtee jirti pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqillee daawwannaa hojiitiif jettee affeertee invaayit gooteerti. Kanaaf dhimmi kun ammoo walumaa galatti maal qaba yoo jenne dhimma kana kaa'uusaa jiru immoo eenyu jedhanii ilaaluun namatti dhibu jechuudha. Dhimma kana amma eentu arjent godhee dhimma kana eentu qophiisaa jira, eentu hafarsaa jira, Somaaliyaa caalayyuu eentu dhimma kana hafarsaa jira jennee gaafa ilaallu dhimma kana hafarsaa kan jiru Ijiptii jechuudha. Ijipti maaliif dhimma kana ajandaa godhattee irraa dubbatti? Maaliif dhimma kana ajandaa godhattee irraa haasofte yoo jenne waan sadi beektu dirqama nuti ta'a jechuudha. Akkuma beekamu Ijipti galaana diimaa irra daangaa isii hammam dheerataa? Kiiloomeetira 1,500 dheerataa jechuudha. Kiiloomeetira 1,500 kan dheeratudha. Kanaaf Ijipti waa sadiif isiniin jedhee jira. Waa sadiif dhimma kana ajandaa gochuu barbaadde jechuudha. Tokkoffaa Itoophiyaa akka diinatti ilaalte jechuudha. Isii yeroo hundaa Itoophiyaa akka diinatti ilaalte. Dhimmi kunillee dhimma maalirraa kan ka'e dhimma laga hidhaa Abbaay irraa kan ka'e ergasii Itoophiyaa akka diinatti ilaalte jechuudha. Lammaffaa immoo Ijipti akka haasamaa jirutti ragaan adda addaa madda qabatamaarraa akka bayaa jirutti Ijipti militarii bees humna waraanaa isii Somaaliyaa keessatti ijaaruudhaaf waliigaltee gochuu barbaadde jechuudha. Inni sadaffaan immoo Itoophiyaa fi Somaalilaand yeroo olii kan galtu ta'e militarii beez galaana diimaa irratti Itoophiyaan ijaaruu dandeetti kan jedhu ajandaa kana sadiin qabattee waan deemtuuf maal gochuu qabdi akka Somaalilaand fi Itoophiyaan walii hin gallee fi dhimmi kun akka hin dhugoomne gochuu barbaadde jechuudha yoo kan ilaaltan taate jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha kan Somaaliyaan abdatte keessallee tokko Ijipti jechuudha. Maaliif wal dhabdee isiin Itoophiyaa wajjin qabdu waan beektuuf tokko. Lammaffaa immoo Ijipti Arabik Liigii keessatti dhiibbaa guddaa waan geggeessituuf jechuudha. Ammayyuu waan ibsa Arabik Liigiin baase kana maqaaf Arabik Liigiin Arabaa baase malee maqaaf Liigiin Arabaa baase malee eentu baase jechuun danda'ama Ijiptitu baasee jechuun hin danda'ama. Akka barbaadde Liigii Arabaa kan akka barbaadde kan gootu eenyuun Ijipti jechuudha. Kan biraa immoo akkuma beekamu Somaaliyaan humna waraanaa hin qabdu. Biyya yeroo baay'ee jeequmsa keessa turteedha. Biyya yeroo baay'ee unkuramteedha. Humna waraana tokkollee hin qabdu amma kaleessa isin ibsee jira. Humna waraanaa lafootiin ta'ee kamaalitiin waan Ijiptii fi Itoophiyaa fakkaatan isin ibsee jira. Humna waraanaa hin qabdu. Humna waraanaa kana waan hin qabnee fi eenyuun irraa deeggarsa argachuu qabdi Liigii Arabaatii fi Ijiptiin irraa argachuu qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyyoota Afrikaa keessatti humna waraanaa qaban keessaa Ijipti sadarkaa duraa irra kan jirtu yoo ta'u Liigiin Ijipti sadarkaa duraa irra kan jirtu yoo ta'u Itoophiyaan immoo sadarkaa 5ffaa irra jirti jechuudha. Kanaayyuu odoo maal hin qabatin Itoophiyaan jechuudha osoo hulaa galaanaa hin qabatin sadarkaa 5ffaa irra kan jirtu yoo ta'u hulaa galaanaa yoo qabaatte immoo sadarkaa gara sadarkaa 2ffaa 3ffaa 1ffaatti illee dhufuu dandeetti. Humna godhachuu dandeetti. Waan jettu waan sodaattuuf Ijipti dhimma kana maal gochuu qabdi? Asumatti kuffisuu qabdi. Asitti kuffisuuf immoo maal gochuu qabdi? Somaalee deeggaruu qabdi. Somaaliyaallee deeggarsa dhimma kana dura dhaabbachuudhaaf deeggarsa irraa argachuu qabdi. Ijipti irraa argachuu qabdi. Eertiraa irraa argachuu qaba.
waan jettu waan yaaddee fi Sumaaliyaallee gara qajara kana lamaan qabatte jechuudha. Tokkoffaa Ijipti ofii mataa ofiitii na deeggatte waan jedhu yaaddi. Lammaffaa immoo liigii Arabaa akka barbaadde isii waan gootuu fi karaa liigii Arabaatiin deeggarsanii argadha. Asiin immoo Eertiriyaa irraallee immoo deeggarsanii argadha. Kanarraa kan ka'e dhimma yeroo ammaatti Itoophiyaan gara fuulduratti dhiibdee fiddee ulaa galaanaa argachuu qaba jettee Sumaalilaand wajjin walii galte kana gara duubatti deebisuu nan danda'a yaada jedhurraa karaa kanaan kan deemtedha jechuudha. Kana fakkaata ajandaan tokkoffaa. Ajandaa isa lammaffaatti gaafa kan tarru ta'e immoo ajandaan inni lammaffaan waltajjii Kaampaalaatti Igaadiin geggeeffamaa jirudha. Waltajjiin kun waa lamarratti kan inni hundeeffamedha jechuudha. Inni tokkoffaan dhimma Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatedha. Inni lammaffaan immoo dhimma Suudaan irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Walumaa galatti Itoophiyaallee hin argamne Suudaanillee waltajjii sanirratti hin argamne jechuudha. Itoophiyaan ani waltajjii kanarratti akka hirmaadhu yoo barbaaddan guyyaan kun akkanaa siiqu jettee beeksiftee jirti. Gara Suudaaniidhaan gaafa laallu immoo Suudaaniin irratti hirmaannee yoo wanti amma kana dhagamaa jiru ani gamtaa kana keessaa kan jettu xalayaadhaan beeksiftee tan gamtaa kana keessaa bahee jira xalayaadhaan beeksiftee jirti waan jedhamtu dhagayamaa jira. Walumaa galatti sarbamni mirga dhala namaa Suudaanii keessatti geggeeffamaa jiru eessa keessatti illee geggeeffamaa jiru. Miidiyaan tokkollee irraa dubbataa jiru. Kan sarbama naannoo biraa yoo isin dhibu keessa miidiyaan adda addaa irraa haasa'aa jechuudha. Garuu kan Suudaan keessatti geggeeffamaa jiru miidiyaan tokkollee irraa dhagaa hin jiru jechuudha. Balbala cuftee miidiyaa ariiteeti sarbama adda addaa geggeessaa Suudaan jechuudha. Yoo xiqqaate jechuudha namni baqate jechuudha. Kan baqate kan buqqa'e miiliyoona 7.4 kan buqqa'e jechuudha. Kan du'e nama 13,000dhaan kanaaf haalli raafamni gaanfa Afrikaa jiru baay'ee kan nama sodaachisudha. Baay'ee kan cimedha. Gara Itoophiyaallee dhimma kanarraa waan duubatti deebitu haala amma jiru kanaan jechuudha. Ibsa amma baafte kanaan deebii amma deebisaa jirtu kanaan fedhii yookaan intarestii galaanarraa qabdurraa kan ka'e intarestii guddaa qabdi Itoophiyaan galaanarraa fedhii kanarraa kan ka'e waan kanarraa duuba deebituun fakkaatu. Kanaaf mee dhimmichi immoo garamitti deebi'a? Karaa nagaatiin hiikkatamoo akkuma Itoophiyaan jettu karaa nagaatiin hiikkatamoo gara lolaatiin hiikkataa isaa jaluma buunee kan isinii gabaafnuu fi hordofnee kan isin biraan ga'u ta'a. Galatooma ulfaadhaa sheer laayik sabskaayibii keessan na jalaa hin hafinaa. Ani immoo odeeffannoo bakka inni jiru walitti qabee guuree qindeessee isinii fidaa. Isin sheeriif sabskaayibiin laayikiin na duubaan hafinan jedhaa galatooma.